warri koinii yeroo funaantanii shan qofa isinii kennaa jiru. Waan armaan gadii kana VPN armaan gadii kanaan sirreeffachuu ni dandeessanii. Jalqaba Play Store keessan bira dhaqxaniiti. Play Store keessa dhaqxaniit search erga jettaniin booda BD Net VPN jettanii search jettu. Ishee tana san booda ishee tana install gootan. Amma kun waan install ta'eefi asitti open jedha. Yoo san immoo install isiniin jedha. Isin erga install gootaniin booda open jettanii asumatti dhuftanii. San booda akkuma gootaniin meseejiin akkanaa kun isinii dhufa. Okay jettaniini. Okay erga jettaniin booda asirratti iddoo kanarratti gattuu hixaniiti. Yoo asirra gattuu hixan meseejii baay'ee isin dhufa. Isa kanarraa barbaaddanii Telegram package kan jedhu barbaaddan. Telegram package. Telegram package jettaniin isa marsaa duraa sana irratti. San booda marsaa lammaffaa irratti global free jettaniin lamatu jira. Inni isin maal jettaniin global free tan jettaniin. San booda ishee tan immoo raayitii gootan. Erga san gootaniin booda achiin booda immoo ishee kana bakka kanatti kilik gootaniit start jettaniin jechaadha. Start. San booda maal ta'a? Wanni akkanaa isinii dhufe ofirraa cuftanii isa kana wanta kanaan wal qabatu hin qabu close jettanii ofirraa cuftaniiti. San booda maal laaltanii iddoon kun connect ta'uu isaa laaltan. Connect egaa ta'een booda kallattiidhaan applicationii bira dhaqxanii Oppo bira dhaqxanii ni eeynaa gabanuu. San booda abbaa barbaadne irratti kilik goone koinii teenna asirratti kilik goone daqiiqaan nu lakkoofte daqiiqaa tana ta lakkooftu tana isin yoo lakkooftee fixxe 40 nuu kenniti jechuudha. Yoo inni kadiidu taate cufaa deebisaa uninstall godhaa, deebisanii install godhaa, laalloo wanna godhuun hin danda'ama jechuudha. Haala saniini kanaan wannoo keessa sirreeffachuu dandeessan jechuudha.